nagaa jiraattan akkam jirtan fayyummaa nagaa wallahi galata rabbii fayyaa jirtu alaamanni maatii waatiin homaa hoolaan nagaa ustaaza kiyya qaalii fayyaa akkam isin nagaa qabdanii baga nagaa nuu jiraattan Dr. Aslii fi hawaasni keenya badhaanillee hayyoonni keenyas kan bilaalota kan sumayyoota in general baga walumaan jiraanna ustaaza kiyya nagaa fayyaa jirtu jabaattu baga nagaa jiraattan nagaa jirra wallahi kananii qabna faaruun rabbii kennaati ana jiraatu wallahi rabbi umrii isinaa dheeratu nu keessatti isinaa bulchu ijoolleen teessan ala kanaa wal fixaa jirti abbama jabaa akkanaatu qabaataniiti yeroo naannayuun osoo ni fanne osoo qalbii itti hin cabne obsaniitumaan abbaa namarra naanna'u abbaa akkanaa kana qabate akkasuma waan kwantitiin kun yoo guddate yoo rabbi kwaalitiin namaa jijjiire malee baay'ee ulfaataadha maatii hedduu namni qabu akkanumatti danda'a garaachiisaallee akkuma maatiin dabalaa deemuun garaachiisaallee battaa deema beekan rugaa rabbeessi rugaa heydar enduta rugaa rabbeessi rugaa abdiin seenee jira laata abdiidha abdii tirkii biraa qabaatan abdiitti dawala sheeritti godha warri abdiitti dhiyaata abdiin useensisaani abdii itti nu himaati abdiin haadhu Ustaz ibsatillee sheer godha. Ustaz ibsa sheer godhi kaatuma heydar Sheer godhe. namoota dubbifamuu qabnu dubbisa jamal dhufanii abdi Abba. Sulla idola. warri moniitara barbaada abdi ustaz ibsa sheekh jamal ali Abba. Sulla idola. mustaram dalle barbaada koofiyaa ofirraa baase Salaam alaikum Ustaz. ustaz isin soddaa kenna kaalkanii guyyaa koofiyaan baafanne ka koofiyaan bulu tokko beeytan Jamaan TikTok siniga. Ustaz Talibu Ustaz Ahirpa. kaminni soddaa warra komandoo tokko beeytan isin kaalkanii guyyaallee koofiyaa ofirraa baafne tokko mustaramsa okay hayyee as keessa jiranii soddaa guddaa ummanni arsii qabu asuma walaa barattani bareeda jiranii meet hamzaan dubbattu أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوفيان سيماني سوران كان كيكونو كوفيان كابوزيلا كم دكتور أسليني وماتني يرودون نقولن مقاسب باسي. أما أنت نقدر بمرة دولار ما قرن نلقى هذا. Akan kajiran takkan fayu mami. Barbada nama aljala. Fayya nak ya pun alhamdulillah. Bagawan nuruk termudih sanu Ustaz akan jalan bersisa kai. Baga naga nujirat tan rabbi sin hajalatu no social media kana namni amma manguddon kunnin beitani lafa ganama kana deemti lafa ganama kana baadiyaa kana keessa kibba Itoophiyaa tana gammoojjii tana keessa deemnee ummata warri social media kana dhaqqabne social media kana be Dr. Asli du'aayi goonee fi bakka hooggansa gama sikkenninee fi nuti kamadachi kanarraa hojjetaa jirra. Lafarratti alhamdulillah. Barana guutuu gaafa bittaa makiinaatii fi waa hundaan ciccinee isinii wajji dhaabbachaa baane. Galatooma hojii guddaa hojii boonsaa jirtanii. Quba qaba amma. Galatooma ulfaadha. Wallahi dhugaa keessan hunda nama gabayaa san keessa qooda fudhatee ka jaalatee cufa nuti ifaa jeetan kaarfii harakaanu dalanne rabbiin mindaa keessan isinii haa kafaluu jenne. Ulama heddu yaabbate hayyuu heddutu yaabbate
بدأ هدو قموجي هدو بوني نما هدو اللي الحمد لله سبب وان إمالك أنا كيسا قوني كم إسلام ما أسفني شيري وان نوتي سغاليك إناني دباني أرغنو إسن اللي قودة هرماننا كيساني حتى نما هرماتي قفامتي نما بودر ردقائي هاي واني سندانا ترتي جديتي النيات تولي اللي ربي نوحامل كيسو جنيه دعاي قوني آمين جزاكم الله خيرا. حيدر مال في نجراني رجال شيخ جمالي كونكلاتا أوفد تنجرا يوم نامي جاينان سنة شايرا نسام من أنجنت فكاتا كان هذا شيء إبسا بربادا إبسا حسن شيء تبروني أنا جرى النفق شايف سان ما يتعوذر شايف سان جرى النفق كاتلانا ما يبقى كايوار كده جولة مريدة رأى صديسة ايشي نيتوركين كنا كنا كم تاجر لا بريدة كذا دقارة وماني دقارة دقالة كده درت إيه ما شاء الله أكاسي بقى ربيني ولدت نفيد يا دوتي هيوني جنرالي دفن هاكا دفني في يادا نموكا ولي قال تتي وانت اوقبو نما اسوا الحمد لله قد لمبر بانو لفرتي وان هاسامو قبول له هاسوفني اكتا اوقبنو له ولا فوق كمني جرا عبدين نو هادفو سنبودا وما ببريدا قلبين نما سر جرول له ودغيتي تنغمدو وانا كاسيتي نمني حواسني كي كاسر جرتني لي كاسي كوبنو قبات ان شاء الله وما بريدا وما نفقاتو وما نراتلو هيدو فنان جدي جرا أكاس إن شاء الله أبا جبل شيخ طاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ طاهر أوكي بقى نقال نورفتني أنا هدف جنة يا مرحبا كيدي نسنت تعرفتو عبدي نودرس ولينو بقى رمنا يتات إن شاء الله إندو بساني تات إن شاء الله عبدي ندبساني مه أيه إن شاء الله أكاسي وانتوتي جرو كان أكاسي كوبانو قباتني يا رب في الإيتين جدي واني بريدومتي بدان أبدو يترمون واتكتي بيك بريدومتي بدان أبدو رني نتأمل لي أكاتا نتتيانو بدمويتو بريدوما حواسا كينا كي سوان جرو كنا بدماتو تاريتي نما كينا نجلا توكي جيتشات لالا مالي واني أبوتا كينا كيوتا كينا فبابيوتا كينا را براتاتين تره إرى ولي دبرو ولي جارو ولي تمسو أكا حاجة سن ولي تجد واني سندقو إسي كرب رحمة إساني أقول وجنة في رب إساني أكنو حاجة سن ولي ماجد بيتني واسدي اترفني واسدي نترفي جدي وندي كيسانو قلبنا كبدا واسدي اترفني واسدي نترفي جدي تكفى عالمة تكون الدنيا وان دلقو قبدو هن دلقنا جتة وان الراغورو قبدو الراغورتة حلال حلال ما بيتة حرام حرام ما بيتة علماء تكون حواسنك يجراتو اترفني كاو في عالم نيكان دمر جيرو كايتين دلقني أمونو اترفتيج لما فا ما حيو تكون بيادية كابا كبا حواسني إجارمو اترفني كاو في عالمني كان دمر جرو في من مر جرو كاو منك يا دام بتنا يومو نترفتيج ونكون حقيقة دا مالي في نمني هيو دمني اللين دافني وادي كود لغتاني درما همتو اترفني دربوني كنا اكتران قطو والشاتكاتي كوفا قطي وما ديكو كيس ربي بركاكا هي نياتا ديكو نياتي واديكو قطاتاني درما همتو وفي وني قطاتا واديكو وفي امو درما همتاني اترفنيجي هكتيرا ميكان قوتي وانتا قوتي ركو همتون غنما غلغل ساعة الدمي أفور هجتي ركو همتون نترف تيجي كانك جيلتي كيستي قد كبالا لهوا سكية
ulamaa tokkoon halaala halaalummaa beekuun harama haramummaa beekanii irraa goruun halaalummaa beekanii itti dalagu itti dhufnee jedhe ka ufii ulamaa'iin mana mara jiru mana mara mana ebalullee ka haje ebalullee mana sanillee mana kanallee aalima jira amma namni kandi aalimni keessa hin jirre hin jiru fakkeenyaaf Dr. Asliin gama wayitiin yookaan akaadaamiidhaan yoo beekumtii qabaate ilmi isaa yoo kana yookaan haafiza quraanaa ta'uu ni mala manni isaa keessa aalimni namni mana keessa dhabame hin jiru manni nama kamiitu aalima keessa jiraachu aalimni tokkichatu dura addunyaa guutuu wali qabaa ture jedhe jaarraa kana keessa ufi aalimni ni jira ufi ammoo itti dalaguun hin jiru nutti dhuftee jaarsa tokkoon ummata yoo inni wallole taa'igate araarame harka dhungadhu mataa dhungadhu oromoon durmaa jette afaan dhungadhu ittiin kawaa takka gaafin tokko hin jirre mormiin tokko hin jirre hayyuu tokkoon ummata walitti ijaaramu ummata nyaachisee ammuma wal dhungachiisee nagaatti jedhaan ka amma manni marti hayyu manni kiyya keessallee hayyu wayittu jira mana ebaluu keessallee hayyutu jira mana san keessallee hayyuu jira garuu hoo manuma hayyuun keessa jiru san bittinnaaya jaarsa jaartiin illee gara birooti ilmaan illee gara birooti wabarakatuh nagaa jiraatan akkam jirtan fayyummaa nagaa wallahi galata rabbii fayyaa jirtu alaamanni maatii waatiin homaa hoolaan nagaa ustaaza kiyya qaalii fayyaa akkam isin nagaa qabdanii baga nagaa nuu jiraatan Dr. Aslii fi hawaasni keenna badhaanillee hayyoonni keennas kan bilaalota kan sumeyyoota in general baga walumaan jiraanna ustaaza kiyya nagaa fayyaa jirtu jabaattu baga nagaa jiraatan nagaa jirra wallahi kananii qabna faaruun rabbii kennaati ana jiraatu wallahi rabbi umrii isinaa dheeratu nu keessatti isinaa bulchu ijoolleen teessan ala kanaa wal fixaa jirti abbama jabaa akkanaatu qabaataniiti yeroo naannayuun osoo ni fanne osoo qalbii itti hin cabne obsaniitumaan abbaa namarra naanna'u abbaa akkanaa kana qabate akkasuma waan kwantitiin kun yoo guddate yoo rabbi kwaalitiin namaa jijjiire malee baay'ee ulfaataadha maatii hedduu namni qabu akkanumatti danda'a garaachiisaallee akkuma maatiin dabalaa deemuun garaachiisaallee badhaa deema beekan. Haydar enduta. Abdiin seenee jira laata abdiidha. Abdii sirkii biraa qabaatan abdiitti dawala sheeritti godha warri abdiitti dhiyaata. Abdiin useensisaani abdii itti nu himaati abdiin haadhu. Ustaaz ibsatillee sheer godha. Ustaz ibsa share godhi kaatuma Haydar share godhi namoota dubbifamuu qabnu dubbisa Jamal dhufanii abdi Abba sulla idola warri moditara barbaada abdi Ustaz ibsa Sheikh Jamal Ali Abba sulla idola Mustaram dalle barbada kofiya ufirra baase Salam alaikum ustaz Ustaz din sadda ke nakal gadi buya kofiya baafne ka kofiya bulu tokko beeyta Jaman TikTok to kisnega ustaz talibu ustaz Tahir pa kaminni Soda ora di komando tokko beeyta din kal kani guya le kofiya ufirra baafne do Mustaram za Okay, haye. Alkeessa jiranii sodaa guddaa ummanni arsii qabu asuma walaa barattani. Bareeda jiranii meet.
أمدا دبتو أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوفيان سيماني سوران كان كيكونو كوفيان كابوزيلا كم دكتور أسليني وماتني يرو الدون نقولن مقاسي باسي. أما أنت نادر بمرة دولار ما قرر نربادا. Akan kajirat kam fayu mami. برباد أنا ما أزيلا فايا لك يا أخوان الحمد لله. بقى النور تلميذ خيسانو أستاذ كان جالن برسنسا خي. Baga naga nujirat tan rabbi sin hajalatu no social media kana namni amma manguddon kunnin beitani lafa ganama kana deemti lafa ganama kana baadiyaa kana keessa kibba Itoophiyaa tana gammoojjii tana keessa deemnee ummata warri social media kana dhaqqabne social media kana be Dr. Asli du'aayi goonee fi bakka hooggansa gama sikkenninee fi nuti kamadachi kanarraa hojjetaa jirra. لفرت Lafarratti alhamdulillah. Barana guutuu gaafa bittaa makiinaatii fi waa hundaan ciccinee isinii wajji dhaabbachaa baane. Galatooma hojii guddaa hojii boonsaa jirtanii. Quba qaba amma. Galatooma ulfaadha. Wallahi dhugaa keessan hunda nama gabayaa san keessa qooda fudhatee ka jaalatee cufa nuti ifaajee tankaarfii harakaanu dalanne rabbiin mindaa keessan isinii haa kafalu jenne. Ulama heddu yaabbate hayyuu heddutu yaabbate baddaa heddu gammoojjii heddu buune nama heddullee alhamdulillah sababa waan imala kana keessa goone gam islaamummaas finne sheerii waan nuti sagalee kennan dubbannee argannu isinillee qooda hirmaannaa keessanii hatta nama hirmaate qofaa miti nama boodarra dhaga'ee hay wanni sun adaana tarte jedheetiin niyyaatti tolellee rabbi nu haa milkeessu jennee du'aa goone. Amiin jazakumullahu khairan. هيدر مال في نجراني رجال Sheikh Jamali konkolaataa ofuutti hin jira yoo namni jaayinan sene chaayiran isaan mana genetti fakkaata ganaadha. Sheikh Ibsaa nu barbaada Ibsaa Hasan. Sheikh garoonni. جرى جرى النفق شايف سان ما يتعوضر شايف سان جرى النفق كاتلانا ما دبت كايو أرجعته جولة مريضة لا تادي سب إيشي Networking kenna kun akkam ta'aa jira laata. بريدة أكذا دعارة وماني دعارة ذكرك كذا درت ما شاء الله. Akkasii baga rabbiin walitti nu fide yaadotii hayyoonni jeneraalii dhufan haqa dhufanii fi yaadaan ammoo akka waliigalaatitti waan ta'uu qabu nama haasawaa alhamdulillah guddaallee barbaannu lafarratti waan haasawamuu qabullee haasofnee akka ta'uu qabnullee waa walafoo qaqqabnee jirra abdiin nu haa dhufu sana booda oma babbareedaa qalbiin nama asirra jirullee yoo dhageeyte ittiin gammaddu waan akkasiiti namni hawaasni kiyya asirra jirtanillee akkasii quba nuu qabaadha inshaallah oma bareedaadha wanni nu dubbannu oma nu fakkaatu oma nurraa tolu hin dhufanaan jedhee jira akkas inshaallahu abbaa jabal Sheikh Tahir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ طاهر يا بقى نقال نرفتني أنا هدف جنة. يا مرحبا. كيدي نسنت تعرفتو عبدي نودبس. ولينو بقى رمنا يتات إن شاء الله. إندو بساني تات إن شاء الله. عبدي نودبساني مه. أيه إن شاء الله. أكاسي وانتوتي جرو خان أكاسي كوبانو كباتني يا رب في الإتين جده. wanni bareedumti budaan dhabdu jettu Oromoon waa takkatti beeka bareedumti budaan dhabduudhani nuti ammallee akkaataa nuti itti yaannu budamoyettu bareeduma hawaasa keenyaa keessa waan jiru kana budamatu tariitii nama keenya nu jalaa tuqe jechatti ilaalla malee wanni abboota keenyaaf akayyoota keenyaaf abaabayyoota keenyarraa barataatiin turre irra walii dabru walii jaaru walii tumsu akka
haja san waleettu jedhe wanni sun diqqoo isii ka rabbi rahmata isaanii haa godhu jannata ofii rabbi isaanii haa kennu haja san walee maal jedhe beeytanii waa sadi itti dhufnee waa sadi nutti dhufee jedhe hundi keessanuu qalbinnaa qabadha waa sadi itti dhufne waa sadi nutti dhufee jedhe tokkoffaa aalima tokkoon addunyaan waan dalaguu qabdu hin dalagna jettee waan irraa goruu qabdu irraa gortee halaala halaalummaa beettee haraama haraamummaa beettee ulamaa tokkoon hawaasni kiyya jiraatu itti dhufne ka ufii aalimni ganda mara jiru ka ittiin dalagne ammoo nutti dhuftee jedhe lammaffaa hayyuu tokkoon bayaadhiyatti kaabaa kibbatti hawaasni ijaaramu itti dhufne ka ufii aalimni ganda mara jiruu fi mana mara jiru ka ummanni kiyya addaan bittinnaayu ammoo nutti dhuftee jedhe wani kun haqiiqaadha maaliifi namni hayyuu dhabnee hayyoomalleen dhabne waa diqqoo dalagatanii durummaa himatu itti dhufne dura abboonni kennaa ektaran qottu oolchaa takkatti qofa qotti wama diqqoo keessa rabbi barakaa kaahee nyaata diqqoo nyaatti waa diqqoo qotatanii durummaa himatu ufi wanni qotatan waa diqqoo ufi ammoo durummaa himatan itti dhufnee jedhe hekteera meeqaan qotee wontaa qotee rakkoo himatuun ganamaa galgala saa 24 hojjatee rakkoo himatuun nutti dhuftee jedhe kana qajeelatti keessatti gadi qaba laala hawaasa kiyya ulamaa tokkoon halaala halaalummaa beekuun haraama haraamummaa beekanii irraa goruun halaala halaalummaa beekanii itti dalagu itti dhufnee jedhe ka ufii ulamaa'iin mana mara jiru mana mara mana ebaluullee ka haja ebaluullee mana sanillee mana kanallee aalima jira amma namni kandi aalimni keessa hin jirre hin jiru fakkeenyaaf Dr. Asliin gama wayitiin yookaan akaadaamiidhaan yoo beekumtii qabaate ilmi isaa yoo kana yookaan haafiza quraanaa ta'uun ni mala manni isaa keessa aalimni namni mana keessa dhabame hin jiru manni nama kamiitu aalima keessa jiraachuu aalimni tokkichatu dura addunyaa guutuu walitti qabaa ture jedhe jaarraa kana keessa ufi aalimni ni jira ufi ammoo itti dalaguun hin jiru nutti dhuftee jaarsa tokkoon ummata yoo inni wallole taa'igate araarame harka dhungadhu mataa dhungadhu oromoon durmaa jette afaan dhungadhu jettiin kawaa takka gaafiin tokko hin jirre mormiin tokko hin jirre hayyuu tokkoon ummata walitti ijaaramu ummata nyaachisee ammuma wal dhungachiisee nagaatti jedhaan ka amma manni marti hayyu manni kiyya keessallee hayyu wayittu jira mana ebaluu keessallee hayyutu jira mana san keessallee hayyuu jira garuu hoo manuma hayyuun keessa jiru san bittinnaaya jaarsa jaartiin illee gara birooti ilmaan illee gara birooti